Ergaa garaa nama nyaattu, yaadota koo eessatti gatuu? Kabajamtuu biyya koo akka lammii tokkootti gaaffiin qaba. Yaadota koo eessatti gatu kan jedhudha. Uffata moofa'e eessatti akka gatan nan beeka. Jiruu fi jireenya keessatti wantoonni hin barbaachisne eessatti akka gataman nan beeka. Wanta ani wallaale waan tokko ni jira. Yaadonni barbaachisoon bakka yoo dhaban eessatti gatamu? Dargaggoota keenya kallattii dhabuun araada adda addaaf saaxilaman barsiisuuf, leenjisuuf, bayyanachiisuuf yaadan qaba ture. Yaada kana waliin waggootaaf jiraadhus qaama narraa fuudhu waanan dhabeef nan gaafadha. Yaada kana eessatti gatu? Wiirtuu gorsaa tokko hundeessuun uummata keenya dhaabbata gorsaa tokko illee hin qabne gargaaruuf yaadan qaba ture. Gaa'ilawwan biyya keenya keessatti raawwataman keessaa walakkaan wal hiikkaadhaan goolabama. Wanti nama gaddisiisu garuu gaa'ilawwan diigaman hedduun isaanii tajaajila gorsaan wal'aanamuu fi ooluu danda'u. Rakkoo kana furuuf ga'ee koo baachuuf yaadan qaba ture. Yaada kana eessatti gatu? Kitaabota idil addunyaatti dhiibbaa guddaa uuman afaan Oromootti hiikee uummata kana dubbisiisuuf achumaan immoo guddina afaanichaaf ga'ee mataa koo ba'uuf yaadan qaba ture. Yaada koo kana eessatti gatu? Kitaabota mataa koo kanan jireenya namootaa jijjiiru jedheetti amanu kan carraa maxxansaa dhabanii kompiitara koorra jiran maxxansiisee uummata kana qaqqabsiisuuf yaadan qaba ture. Yaada koo kana hoo eessatti gatu? Barreessitoota Oromoo isaan kan qindeessuun waliin taanee insaayikiloopiidiyaa Oromoo hojjechuuf yaadan qaba ture. Barreessitoota mariisises nan qaba. Barbaachisummaan hojii kanaa gaaffii hin qabu. Garuu qaama yaada kanaaf nu deeggaru lafarraa argachuu hin dandeenye. Yaada kana eessatti gatu? Kitaabota akka Daandii Mo'attootaa, Miiltoo, Abjuu koon gurguruu, Gatiin namaa meeqaa, Kaayyoo koo gateen galuu, Kallattii, Seenaa Maatama Gaandii, Seenaa Neelsen Mandeellaa, Maaddii fi kanneen kana fakkaatan girgijjii manneen kitaabaa, manneen barnoota Oromiyaa irra kaa'uu fi barattoonnii fi barsiisonni akka irraa fayyadaman taasisuuf yaadan qaba ture. Yaada kana eessatti gatu? Misooma ga'umsa dhuunfaa personal development fiduuf wiirtuu leenjii sadarkaa isaa eeggate ijaaree hayyoota keenya kaan waliin irratti hojjechuuf yaadan qaba ture. Waajjiroonni mootummaas ta'e dhaabbileen dhuunfaa adda addaa hojjettoota isaanii leenjisuuf namoota afaanota biroo dubbatan fayyadamuun namni wayii afaan keenyatti hiikaaf kun dogoggora seenaati. Dhimma kana irratti hojjedhee jijjiirama fiduuf yaadan qaban ture. Yaada kana eessatti gatu? Kabajamtuu biyya koo yaadota ani dhaloota jijjiiru jedheetti amane kana erga na irraan fudhanne, erga yaadni koo yaada sitti hin fakkaanne, erga yaadota koo gatii hin laanne, erga dhukkubna ani siif dhukkubsadhu siif sin dhukkubne, erga ijji ani ittiin si ilaalu ija keen adda ta'e, yaadota kana galmaan ga'uuf erga na hin gargaarre waan tokko na gargaaruu dandeessaa laata? Waan tokko qofa. Yaadota gurguddoo kana eessatti gatu? Bakki itti yaadota kana gatan eessa? Kana qofaa natti himi. Biyya koo yaadota koo eessatti gatu? Ana Eebbisaa Baa'isaa, nama biyya Oromoo.